Akkam jirtan ani maqaan kiyya Keeraniin Jaamaa ta'amantii Islaamaa Instagram irratti fudhatte irra guddaan keessan achirra jirtan jeetiin amana. Wani niin joo fedhu galatoomaan joo fedha obboleen kiyya kana gargaartan amantii Islaamaa ifa naa baasuu keessan irratti akkasumaanuu geelee hin qabu geelee na bira dhaabbattee taniin ani sii wajjin haasawu maskiininis narraa fagoodha daqiiqaa 45 fa'aa oofileen dhagna. Namni Islaamaa ganda keenya hin jiru takka nama Islaamaa nagarree hin lakkaawa nama Islaamaa takka takkatti ganda kan biyyaan ani jiru kana keessa hin jirrani. Wani niin joo fedhu seenaa kiyya akkaataa itti Islaamaa fudhadhe ibsuun fedha isiniif ibsuun fedha irra guddaa nama seenaa isaanii akkanatti ibsan kan jiru natti hin fakkaatu. Diseembar 28 bara 2020 amantii Islaamaa qeebale. Amma baatii 8 dhiyaatee jira eegan amantii Islaamaa qabadhe. Ani rabbi dhiyaachuun fedha akkaataa itti rabbi dhiyaatan kanin ani beeku baay'ee dubbisuu qo'achuudha. Dhiifama seenaan kiyya lallaaqamaadha hin barreeffanne seenaan kiyya viidiyoo kanarratti waliin gayuuf hin tattaafadha. Haadhaa fi abbaan kiyya kiristiyaana haalaanii kiristiyaanummaa isaanii jaalatan. Ani takkaa charchii dhaqee hin beeku ammoo ummaan tiyyaa warri isaaniitis haalaanii amantii tana jabeessan ni jaalatan. Eessuma lamaan qaba isaan lameenuu paastaroota. Ani charchii jaaladhee hin beeku maaliif yoo jettan afaan Ispaanishiitti haasawan Ispaanish afaan kiyya kalamadaati. Wanni isaan jaan gurra kanaan seenteetuma achiin nabaati carraa hin kennineef akkaan fahamu yookiin naaf galu kiristiyaanummaan. Baatii 8 dura odoo shahadaan fudhannee baayibalaan bitadhee rabbitti dhiyaachuudhaaf. Egas buta charchiin dhaqee charchiin kuni onlaayiniidha. Isaan Noorz Karoolaayinaadha ani Saawuz Karoolaayinaan gala. Sabtii fi ala deemaa onlaayinatti charchii seeneeti rabbi dhiyaachuudhaaf. Gaaf tokko viidiyoon takka ta muslimaa fi kiristaanii wal mormu tokkotu natti as bahe. Viidiyoon san sa'a lama deemti. Firrumaa hin dabarsa. Viidiyoochi numa deebi'a ammas. Maaliif yuutuubni viidiyoo kana natti as dhiyaata gideen ani rabbii kiyyatti dhiyaachuu fedhe. Booda carraan kannee fi viidiyoo guutuutti ilaale jalarraa kaasee ilaa gubbatti. Eegaan akkas ilaale booda yaadaan na seene ni shakke. Akka waan sirriitti hin fahame isaan keessatti. Eegas booda amantii Islaamaatiin keessa laaluu jalqabe. Nama akka Ali Daawaa fi Muhammad Hijaab jedhamu kanaan lallaaluudha jalqabe. Dhiifama yooniin suutatti haasawee ammaan tana abbaa kiyyaatutu dalagaarraa ol seene. Viidiyoo Islaamaa hedduu laaluun heddummeessee eegas booda salaatuun jalqabe. Akkaan ani salaata itti beeku harka kiyya waliif fideetiin jilbeeffadheetiin salaata galgala. Wanta akka waniin ani godhu hoggayyuu rabbiin kadhadhaa akka karaa sirrii irratti na qajeelchu. Karaa dhugaa karaa haqaa irratti na qajeelchu. Rabbi kiyyattiin himaa akkaan itti amanu. Eegas booda baatii 8 bootaan shahadaa fudhadhe. Yeroo qophaa'ee miti kaniin fudhadhe halkan walakkaattiin fudhadhe gideen fudhadhe booda numaan booya. Wanniin akkasii booyuuf rabbi kiyyatti dhihaachuun fedha. Ammoo akkaataa rabbi kiyyatti dhihaadhu hin beeku. Maalumaafin akkanatti qalbiin tiyya imimmaan na qabu fedha hin beeku moo yeroon sanii mitileedha. Ganama hoggaan kee ni rifadhe waan hin godhu hin beeku akkaataa itti sagadan hin beeku waan kana waan sanii hin beeku da. Ammoo daddafeetiin baradhe sodaarraa kaka'e. Sodaa akkaan badii hin balleessineefin dafee baradhe. Amata haariyaa Islaamummaa kiyyaaniin jalqabe. Fedhii guddaan qabaadhe hijaaba uffachuuf. Akkasitti ummaatii biraan dhufe. Haati hundinuu ilmoo isii tajaajiluu feetii karaa hundaan. Hoggaa ilmoon waan godhuu hin beekne haati tiyya hogguu ni jetti Jiisas rabbiidha. Akkaataan itti isiniif ibsu hin beeku ammoo wallaalummaa irraa miti. Nin beeka akka sirrii ta'e yaada kiyya nan jijjiirtu. Yaadni maatiyyaa akkas jechuudha. Yeroo dheeraa anaaf immaan tiyyaa akkasitti waliin turre. Ammoo hijaaba uffachuun haalaan hin barbaada. Amma ummaan tiyya narratti beeyte akkaan huccuu gurguddaa fuudhuu fi baaga keessatti huccuu qabadhee gizeen gabboo. Ni buchi haalaanii garaa na balleessite.
isii rakkisuu kiyyetti waan tokko jiruu ummaatiyyaa dabarsite keessaa kaniin isiniif himu yaada if ajjeesuu hedduu qabatte gaafa isii ijoollee jiruu hamaa keessa turte ani saniif jecha isiittiin aaru jaanuwarii keessa dhuftee na gaafatte ama ani ammallee islaama akkaan ta'eef ni jetti akkaan isii rakkise yaada kanaan akkaan isii mataa dhukkubse naaf himte guyyaa anaaf isiin waliin haasoyne guyyaa itti aanu guyyaa san ummaan tiyya if ajjeesuu feetee yaalte halkan baate halkan sa'aa afur halkan walakkaa dabree sa'aa afur keessatti makiinaa keenya takka fudhatteeti haate makiinaa keenya kam hatee abbaa hin beeku ammoo makiinaa takka fuuteeti qutteeti gidaaraan dhoyti if ajjeesuu feetee ammoo sababniinis anarra keesse siitu kan na godhee jechuudha irra deddeebitee na gaafatte ani akkaan islaama ta'eef yookaan amantii islaamaa qo'achuu jirta barachuu jirta jettee na gaafatte hoggaa sana anis qalbiin tiyya na rifatteetiin lakkii jeeni ani islaamaa miti akka isiin hin yaaddooneefiin akkas jedhe hoggaa san baatee takka eegaan amantii islaamaa fudhe ammoo daddafeettiin baradhee akkaataa itti salaatan yeroo sana keessatti dalagaa hin qabu salaata kiyya shanan hogguyyuutun salaata akkasitti salaata dhiifamu jiruu salaata hin qabne irraa salaata gizee salaattee akkasumas khayrii adda addaa ta'e warra keessaniif goote waan haalaan qalbii nama gammachiisaati haalaan nama gammachiisa yaadadhu kara duraati moo boodaati amma ummaan tiyya dhufteetti na gaafattee wanti islaamaa akka inni qabattaa ittiin kijibee ammoo abbaa kiyyattiin dhugaa hime yoo isin nan beeyne ani kitaabota adda addaa hedduun dubbisa abbaan kiyya naan jedhe jijjiiramuu jirta shayxaanni si taphachuu jira si jijjiiruu jira naan jedhe ni rifadhe abbaan kiyya haalaan ni dhiyaata inni isaan keessaa adda jeetii yaadaan ammaati jirra eegas booda waa'ee quraanaa ittiin hime eegas booda naan jedhe darbi quraana kana yookiin anaatu sirraa darba waan hin je'uun wallaale hoggaa wanni akkanaa nama ati hedduu jaalatturraa si dhufee haalaanii si miidha si goddaa eega dhukkubni koronaa kun dhufee dalagaan haalaanii jabaatti argachuuni waan inni ani duraan kafaluu ture kafaluun dadhabee eegas booda ummaatiyya irraa kafaluu jalqabde haalaanii garaa nama nyaata mataa nama nyaata kuni ummaatiyya irratti haalaanii miidhaa guddaatti fide akkaan ani fahametti dila kana hunda ummaatiyyatti anaatu itti gaggeesse eegas booda rabbiin kadhadhe haalaan kadhadhe akka dalagaan haa kannu akkasumaanuu nama islaamaa tahee geelee yookiin saahiba akkanaa kan akkaan gammachuu yookiin raahaa isaanii wajjin arkadhuufin kadhadhe bilbilana kaniin ani dalagaa takka bakkaan guute tokko dukkaan nin deka dalagaa san kafaltiin isaanii maalaan isaan kafalan xiqqaadha waan ani biila kiyya naafin kafalu waan inni kafalu ture san dalagaan kuni naafin kafalu yooni dalagaa kana fudhadhe amma akkasumaanuu paartaa miti guyyaa saduma dalagaa hedduu miti sun akkasumaanuu daran hamaadha gayaa miti waa hunda kafaluudhaaf manaajarri achi suni haalaan badaadha gaarii miti nama tuffataa nama wani ka'eetiin bira deemu hoggaan achirraa bahee imimmaan kiyya dha'u jeenarraa bu'e yeroo tanatti dalagaa hedduun appilaayi godhe ammoo dalagaa bareedduun argachuu fedhe makiinaa keessa taayetiin booyee rabbii kiyya Allah gaafadhe maaliifii wanni akkanaa kuni natti tahaa jee خلينا كنا الثلاثة قط ما لي فينا كنا ركضنا ما لي فينا أني هنجمن جيتين أكنت ربي غيتي بويه هبل ربي غياتو أكنا نقول جيتين ربي غيا خمد يقصد قويا لما بودا بالبلا ناف بالبلا دلقاك مدوكان سنيتي أمو قند برارة أنا نسيبهم كمو أمو حالان ربي غيتي آل قويا لما دايسا بل لما انكبا دلقاكم سنيف hoggaana jedhaqee maanaajartittiin haalaanii nama gaariidha ni haasawni ni taphanne na kofalchiistee nama gaariidha na gaafatte akkaan ani supervaayizara ta'u dalayduu dalaysusu akkaan ta'u na gaafatte hogguu duraan hin jeen ani hammata 19 dalagaa tanaaf ani nama sirrii miti maa na gaafatte eegas booda nin dalaga maal faa goruun qabaa jeetiin gaafadhe eegas booda takka takkaa naaf adda baastee ibsuu jalqabde
wanni hundi dattafeete waraqaa hunda naaf qaniteeti ni jette naan jette sifiin bilbila hogaa baagaraa hundiin kee deebi'e eegas buta na fuuteeti na wal barsiiste warra dalayduu achi duuba jirtu isaan hunda dubartoota sadii eegaan isaan arkerraa ija isaanirraa hin libsan isaan sadeenuu islaama akkanaan itti beekee isaan sadeenuu hijaaba qaban cufatanii jiran sattaratanii jiran dubartoonni kuni narra gurguddoodha ammoo isaan hin beekan akkaataa isaan na gammachiisan gammachuu inni kiyya keessan na kaayan yeroo tanatti hedduun rabbii kiyya kadhadhe akkaan geelee islaamaa arkadhu yaa rabbi naa kannii islaamoota na wajjin akka jiraatan akka isaan na gammachiisan sabaata naa kannan jeetiin kadhadhe kophaa kiyyaan ture addunyaan hundi na garagaltee kanii kophaa kiyya dhaabbadhuun ibse gammachuu inni kiyyatti fidan ammoo isaan afaan ingiliffaa hedduu hin beekan eega wal barree na gargaaran akkaataa itti waa dubbisan haalaanin na simatan eegaan ani isaanitti hime akkaan ani islaamaa ta'e haalaanin isaan galatoonfadha eegas boodaniin deeme wanni kun na xiqqaate daddabeetiin deeme jira waraqaa kiyyaa sooshaal sekiriitii kiyyaa fi razamee kiyyaa hunda qabadheetiin ifirraa deemee eegas booda makiinaa kiyya seenee haaretti ammaa siis imimmaan eenyuna qaba boo'in jalqabe daddafeetiin boo'e yeroo tan ammoo rabbi kiyyaan kadhadhe akka naaf araaramu akka waan isatti aareef jecha ilaa har'a ammallee achumantiin dalaguma sanii dalaga gammachuu qaba haalaan gammachuu qaba achi isaanii hojii dalagu kiyyaatti rabbiin kiyya waan an jaaladhe waan an kadhe hunda naaf kanneen jira amma haalaanin rabbii amanuu heddummeeyse jalqabe akkasumas rabbiin kiyya akka dhagayus niin beeka ummaatii niin garsiise maal fakkaadhaa hijaabaa yoon uffadhe hijaabaan akkaan fakkaadhu ummaatii garsiise haala isii irraa naaf galee jira akka isiin jaaladhe naan jette ni bareedda akkanumattu wanni cufattee deemtuuf hin jiru nan jette akkam ijaarsa arkatta yoo cufattee deemte nuti latinoodha qaama keenya irratti gammachuu qabaachuu qabna jarjaraan itti dhufe maatii baatii hin geenye egaan amantii islaamaa fudhadhe haalaan ammallee haalaan jabaadha baruttiin jira ammallee baruttiin jira yeroo muraasa tokkoof salaatuun dhaabe yaaninis amantiin islaamaa faamilii kiyya warra kiyyaa adda diigu jira jechuudhaan rakkoo guddootu mana keenya keessa deemu ture ammallee yeroo ammallee haalaan jabaatti islaamummaa kiyya banee garsiisee dirri deebi'u hijaaba uffachuun fedha ammallee sattaradheetiin deemu fedha niin beeka akka faamilii kiyya warra keenya adda diigu kuni yeroo inni guddadhu ummaan tiyyaa ilmaan namaa eeguu turte hoggaa mana barnootaa irraa bahee dhufeetiin ummaan tiyya gargaaru ture ijoollee 5 fi 7 tajaajiltii ani dhufeetiin isii gargaaru ture haalaanii rakkoo guddoo ture sandaran ummaa tiyya haalaanii isii miidhuu ture hoggaa mana barnootaa dhufe niin beeka akkaataa itti wanni kun rakkoo cinqii godhu ummaa tiyya yaachisu dhukkuba itti fitu haalaanii ummaa tiyya miidhuu ture wanni hundi narratti anis akkasuma godhu ture ni rakkadha ni yaaddadha isiin nagee qabdi akkami jirti ummaa tiyya jechuudha irratti eeguu wanni inni hugguu yaadu ummaa tiyya saahiboonni kiyya gidee na gaafatan hottoo bakka takka deemnee itti bashannanna gidee na hanjaa lakkii ani deemeetiin ummaa tiyya gargaaruu qaba niin garaajeetiin biraa deema tajaajila ummaan tiyya yeroo hedduu if ajjeesuu tattaaffattee turte hoggaan ani ummaa tiyyatti hime akkaan ani islaama ta'e miidhaa sandaran guddaa itti fide eegas booda niin kijibe ummaa tiyyatti salaata dhaabe jeetiin itti kijibe gidee salaatee raahaa qalbii sabaatan harkadha ammallee haalaaninaaf rakkoo guddaadha saahiboota yookiin geelee na wajjin ta'anii yookiin na bira dhaabbatan hin qabu kanaafin jaaree waan inni amma qabu kana isin haalaanii waa hedduu na gargaartan isin na gammachiistanii ummanni allaahini keessa teessanii na gargaartan nin gammachuu qaba isin gaafii kiyya isin gaafachuudhaan isin naa deebisuu irratti gaafii deebisaa kiyya oguma sanii gisee nin gammatan isinin galatoonfadha isin hundaa isinin galatoonfadha warreen asirratti gaafii kiyya naa deebistan instagiraamii gubbaa akkasumaan namoota istoorii isaanii irra kaayateera haasawaa hundaa isinin galatoonfadha maaliif yoo jettee dhagayuun fedha warroota adda addaa amantii islaamaa fudhate
Akka kiyyaa akkanatti cinqii adda addaa keessa jiru san dhaggeeffachuun fedha baruun fedha. Waa hedduu kaniin ani hin goone kaniin silaa godhu qabu. Ramadaanaas salaata soomaanaas hin soomanne salaataas hin saganne. Hunda bakka takka godhuu fedhu ammoo waa hunda suutatti godheetiin hunda sirriitti godhuu fedha. Hin jarjaru. Akkaataa fakkaatu anaa warra kiyyaa moo islaamummaadha. Lachuu irrattuu qofeetiin jiraan. Fatanaa rabbiitis qofeetiin jira. Maaliif salaata hin saganne fatanaa haadhaa fi abbaa kiyyaas qofeetiin jira. Ilmoo gaarii isaan barbaadan ta'uu dhabuu kiyyaarratti. Isaan gammachiisuu dhabuu kiyyaaf isaan cinqii fi yaaddii rakkoo isaan naquu kiyyaarratti qofeetiin jira. Cinqii fi rakkoo gorsaan kannuuf warreen amantii islaamaa fudhatan jabaadhaa sagadaa rabbiin ni dhagi'a. Rabbi subhaanahu wa ta'ala fatanaa keessa isin naqa gizee hundaa'u. Rabbiin nama jaalatu fatta ni jabaatti ammoo hin soota hin jarjarina. Namni tokko hin fudhatu waan ati ta'u feetu. Ani amata 20 amma. Ani amallee xiqqo kaayyoon kiyya ilmaan harkachuu islaamaa ani dura nama islaamaa ta'u kiyyaratti warra kiyyaas faamilii kiyyaan islaama zeetaan. Gorsa lamadaa warreen amantii islaamaatiin dhalattan hin boonina hin dhaadatina. Haasawa kiyya fixuun dadhabe hin boonin hin dhaadatin. Obboleeyyan keetitti hin dhaadatin. Warra keessan haadhaa fi abbaa keetittis hin dhaadatin. Saahiboota kee nama musliimaa hundattis hin dhaadatin. Rabbittis hin dhaadatini. Nama meeqaatu bakka ati jirtu tana jiraachuu fedha. Waa hedduu qabalee amantii islaamaa qabaachuu fedha. Alhamdulillah jedhi. Warreen rakkoo keessa jirtan warra keessanii wajjin cinqii rabshaa hin yaaddawina. Rabbi subhaanahu wa ta'ala isin wajji jira. Rabbiin gizee hundaanu jira. Du'aa godha jabaadha. Abadan waan fedheefillee salaatan dhiisina. Du'aa godhuu hin dhiisina. Humaa yoo waan takkallee yoo dhabde namallee yoo dhabde lubbuu keenya qabda. Kasan caalaa rabbii guddaa qabda Allah qabda. San qofaa siif gaha rabbi qabaachuu qofaa siif gaha. Waliin hin jiru galatooma waan dhaggeeffatanii waan laaltaniif. Jazakallah.